Matarreen arrasini tulpadu abdii jiraachuu waan jedhuun sirriitti ba'a. Daawit akkas jedha boqonnaa 40 lakkoofsa tokkorra. Ani abdii guutuudhaan Waaqayyoon eeggadhee jedhe. Nama na eeggadha hin jedhe Waaqayyoon eeggadhee jedhe. Inni immoo gara kootti jedhee gara keessanitti jedhu galgala. Gara eenyutti gara Daawit isa abdii Waaqayyoon eeggatutti. Gara namaatti hin jedhe. Nama nabdadha hin jedhe. Biyya nabdadha hin jedhe. Qabeenya nabdadha hin jedhe. Waaqayyoon hin abdiin eeggadhe. Maal keessa taa'e rakkina kee taa'e lola kee taa'e cinqii kee taa'e bursaboo waa gadi fagoo sana keessa taa'e abdiin Waaqayyoon eeggadhe. Tokko dheeraa abdiin nama yellaasisu namni Waaqayyoon abdatu leeyyaa'u wanti baay'een nama yellaasisuu danda'a. Abdiin garuu nama yellaasisu nama hin du'u makiinaadha hin kufu mana hin diigamu bosoo seerraa dha. Abdiin garuu bara baraan jiraata. Abdiin kun moo'eenyuudhaan yootanii fudhatanii laatan Yesuus Kiristoos. Gooftaa Waaqaatii lafaati. Kanaaf abdii irra kaachuu qabna nuyi. Isa darbu moo isa dabarre abdii kaa'an. Isa dabarre abdii kaa'an. Namoonni tokko jireenya isaanii kana abaluu jiraan. Abaluu jiraan isaa guyyaa muraasa. Abaluu jiraan. Fira kee abaluu jiraan. Abaluu kee abaluu jiraan. Maalan paaye maaltu narra gaa'e yoo du'eeho yoo badeeho yoo kufeeho attamta hin badu waan darbuuf waan badurra ija keessan hin kaatinaa inni isin ija keessan irra kaatan tokkoof Yesuus yoo beelofnes yoo dheebonnes yoo daarres yoo uffannes yoo tonti toles yoo nutti tolu baates Yesuus waan darboottiin godhatinaa waan darbuuf nan godhatinaa waan darbuun ilaalina abaluu jiraan jedhina abaluu takka tureen jiru kunoo jiraan jedhina takka tureen jiru hamma jira malee gadi jiru inni bara baraan jiraatu Waaqayyo nu waamee. Abbaan abdii siin ta'u haati abdii siin ta'u obboleessi abdii siin ta'u firri abdii siin ta'u inni abdii siin ta'u Yesuusiin. Inni abdii geesii ta'e halkanii guyyaan mana keessa dhaabatu si haa tajaajilu. Shaaraanii ala badoora na baadiyyaa. Kaasinirraa du'aa keessa tosha jireenya keessa san tosha. Jiraachuu keetiif isa bu'aadha. Sarraa jageen kaasin, sarraa gurra kee tuudhin, sarraa qalbii kee teeshanii kee kaasin. Inni si geggeessaa inni si gargaara. Ija kee isan duudhee, isan dulloofnee, sabaraa baraan jiraatu. Safoon kee lubbuu kee ol keessa kaa'urra yoo jekkee abdiidhaan irra kaa'atte inni immoo si yellaasisu. Waaqayyoon abdadha. Yesuusin abdadha. Dhukkuba irratti abdadha. Rakkina irratti abdadha. Jeelka mootaa boqonnaa 17 yeroon abdiin Waaqayyo Abrahaamiif kenne dhiyaachaa deemnaan sabni keenya biyya Gibxitti guddatee lakkoofsi isaa baay'achaa deeme. Simbaay'isaa, simballisaa lafa onaa irra dhaabachiisee abdachiise. Abrahaamin gadi ba'i urjii Waaqaalaan cirracha galaanaalaan lakkaa'uu dandeessaa? Hin danda'u. Zarii kee sanyii kee akka galampaa isaa illee abdii kennee Waaqayyo. Yeroo sana Abrahaam attam ture yoo itti ilaalla waan tokko hin jiru. Mana isaa kee hin jiru. Qe'ee isaa kee hin jiru. Isa akka hin jiru waan tokko yoo bakka hin qabu. Qabeenya taaraa abbaa isaatii ilaalee aannan abbaa koo nagaa hin jedhu dhiisee deeme. Dhaloonni Waaqayyoon ilaaltanii baatan horiin kee guddaa. Horiin kee jabaadha. Horiin kee waan guddaa tokko ameen ameeleef. Yeroo Abrahaamin waan jiruun jedhe eegga waame garuu waa turuuf. Abdiin eeggata rakkina kee abaatu. Abdiin eeggata du'a kee abaatu. Abdiin eeggata dhukkuba kee abaatu. Abdiin eeggata Waaqayyo ergaa sii fideera. Jalqabi kee dhuma kee hin ta'u sii jechaa jira. Namaan hin jedhee haa ta'u. Jalqabi kee toora, jalqabi kee abdiin qabu. Dhumi kee garuu abdiin jiru. Dhumi kee nama sodaachisa. Dhumi kee siinuu si yaaddeessa. Hallelujah! Nuyi jikee banumeera. Jireenyi ulfinaa, jireenyi nagaa, jireenyi gammachuu, ilaaluma keerra jira. Har'a rakkachuu dandeessa, har'a gabbuu dandeessa, har'a lolamuu dandeessa. Abdiin jiraannaa kiyaamaa ta'e. Akka kiyootaasi kiyaampaadha. Abdiin nama yellaasisu. Waan qabdan hin ilaalinaa, Yesuusin ilaalaa. Waan qabdan hin abdatinaa, Yesuusin abdadhaa. Kan abdata, kan mana abdata, kan fira abdata, kan iddoo garaa garaadhaa waan garaa garaa abdachuu danda'a. Isan abdatinaa, isan abdannu. Waaqayyoon abdadhaa. Dhaloonni Waaqayyoon abdatan bara baraan jiraatu.
kottaa namicha tokko wabii nuu ta'eera. Yoo nu hin jirres kan wabii keenya ta'e nu waama. Ameen hin jettanis. Waammannaan lafa nu waammannutti kan argamu Yesuus. Ni guddisaa Yesuus jedhama.